mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu banadhee yoonsi dubbisu qalbiin too gammachuu argaa gogogiinni irraa deeme imaanaaf tasgabbii margaa aayaa kee hoggaan gallaalu yaanni koo akhiraa dhagaa qalbii ka gara dhabdee situutti godhakka qalbii ka gara dhabdee situutti godhakka jireenyi hoggaa wal nyaatee nas nyaatuuf gara koo dhufu hiraariif cinqina duultee yaanni sammuu tantoo cufu banadhee si qaraanaan narraa deemu sanafu banadhee si qaraanaan narraa deemu sanafu qabaattuu addunyaa irratti saahiba kan si jaallatu kan akkaan sitti dhihaatee atis gara isaa dhihaattu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu si wajjin qabriin seenu gaafaati qabrii seentu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu saahibaa tokkotu jira kan hogguu si jalaan hafne addunyaa irratti singatu qabritti illee sin hanqanne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne inni seenyu yoo jette qur'aana irraa rafne gaarreen gurguddaa dhaabbatu qur'aanni osoorra bu'e babbaqaaqe biyyee tahaa buqqahee bakkarraa yaa'e waan biraatiif osoo hin taane sodaa rabbiirraa kan ka'e hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe hangaarri nu kas ta'u qalbiin keenya maal tahe qur'aanni faaya jiruuti qalbii yoo dhabde ni duuti nuura ife sirraa ibsu hammeenya jireenya keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti ifa addunyaa fi akhiraa hin gaarre akka keeti mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan silaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu harfi takka yoo qaraatu sawaabni kudhaniin dhufa lamaaf sadiin ol dabaltus achumaan itti si fufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa rabbiin keesi jaallannaan khayrii yoom sirraa cufa qixaanni akkaan jabaatu addunyaa tana gubbatti arrabni keessa kaadhame dagatu zikrii rabbiiti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti qur'aana isaa dagatte mee maal namummaan teeti itti fiina irraan fiinu ofiin hiina firraan hiinu gadadoo jiruuf jireenya jiraachuun siituu hammeenya qur'aanan nuuf bareecha alaa fi mana keenya qur'aanan nuuf bareecha jiruuf jireenya keenya mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu kan siidhaan dhameetu beekaa namni hawaasi madaalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu argeetuman dhageenye wamaa quraana caalu
barii baarachuun gaariidha waa wallaalutu qaanyiidha haa ta'uu jireenyi keenya kalaama Haaliqa keenya jiruu yoo san qabaanne wallaahi kaanti keenya jiruu yoo san qabaanne wallaahi kaanti keenya faayidaan inni siif laatu lakkaawamtetu waan dhumtu tika Haaliqaat argatta hamtuun takka sin argattu asirrattis argata akhirattis jannata asirrattis argata akhirattis jannata mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu qansiidhaan dhameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu mi'aawaa daa'imarra caalu urgaawaa miskiirra caalu qansiidhaan dhameetu beekaa namni hawaasin madaalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu argeetuman dhageenye wamaa qur'aana caalu